أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ayya, قالوا ادع لنا. dubbiin keessatti akka Abdul Humaydi fi namoonni hedduun Ibnu Jariirii fi Munzirii fi Ibnu Abi Haatim Beeyhaqii fa'aa haasaa jiranitti Bani Israa'el kanaan keessatti nama tokkootu amma rakkoon irra uumamtee rakkoon tun gama beeyladaa jechuun loon qalutti haajamsiifte honi nama sheenaa ilmoon qabu haruu ilma adeera isaatu jira jedha. Ilmi adeera isaa kun qabeenya kananin dhaalaa je'eeti bifa kanaan ajjeesee jira. Kanaafuu gosti akkuma jirtuun gamaa gamana wal afaan deebi'anii wal ganna jettee lafaa kaati. Kanumaafuu nabiyyiin nu keessa jira. Nabi Muusaa kana dubbiin kun isa gaafatamee karaa kanaan furmaata akka argatu jechuudhaan dubbiin kara kana deebi'e. Haa ta'u immoo osoo akka jedhamutti loonuma fedhii osoo qalanii dubbiin silaan dhumata ture jechuudha. Haa ta'u immoo isaan ammoo waan amantaa tana yeroo hedduu bifawwan adda addaatiin jijjiirama guddaa amantaa kanaan duraan dhaabbatan waan qabaniif jecha rakkoo waan qabaniif jecha yaa'in kun bifuma kanaan itti fufee asirra gahee jira. Ammallee yaa'in dhaabne amma immoo hara wayyatti akka waan deemtus fakkaatti. Qaaluu ni jedhan duuba ud'u lanaa rabbaka. ادع لنا ربك. Mee rabbii kee nuu kadhadhu ammas nutti hafte duuba. Rabbii kee kana mee nuu kadhadhu jechuudha. Amma gaagara bifaatiinis gama daaddaa isiitiinis jechuudha. Dullattii miti jabbilee miti jaa jira. Bikirii jechuun akka waan intala dubraa jechuudha bara. Beeyladaa tana mata dubraa tana takkaan heerumin tana garte. Tanaa miti. Dullattii wixattellee miti. Iddu jireessuma tamma takkallee taatu lamallee dhabtu. Takkanaa qaltanii je'anii biftinlee ammoo daaddan san tahee bifti immoo daalatti bifa xaliilaa daalachummaa malee wanti biraa kan hin jirree jechuu kanaan silaan bakka tana gayanii jiranii ammallee waatu nutti hafee jaa jiranii qaaluun ija ud'u lanaa rabbaka rabbii keemee nu kadhadhu ammas nabi Muusaa yubayyin lana. يبين لنا. Yubayyin lanaa duuba nu haa bayyansu gargar nu haa baasu wanni gargar nu hin baafneef hin jirtu. Ammas fayyumaa nagaa gartee nuun hin looniin gargar nu haa baasu maahiya. ما هي. Isiin sun maal kataate jechuudha. Isiin sun maal kan taate. Amma maalitti hafte yoo jette gara bifatti hin hafne. Gama gartanii daaddaa isiin umrii isitti hin hafne. Iddu jireessuma je'anii fixanii. Ammas maali? Beeyladaan tun jechuun loon tun garii haraashii dachii qottuu jiraadhaa. Gara biraatiin ammas jechuudha harratti waa waraabbatanii ooyiruu fa'aatti bishaan ittiin waraabanii jira. Yeroo isaanii sanii keessatti fakkaatu. Silaalama yeroo keenya kanaan keessatti loon waa ittiin waraaban yoo duulaa fa'aa taatellee gaala barbaachisa. Bakka tanaa fi nu gargar haa baasu maahiya waan isiin taate daaddan isii taatee jedhan duuba. Innal baqara. إن البقرة Loon تشابه tashaabaha علينا. nurratti waliin fakkaatee jira jedhan mallee. Ammallee nurratti waliin fakkaatee jira. Nuun ifne mallee jedhaniituma wa'inna. وإنا إن شاء الله Wa'inna nuti duuba inshaa Allah yoo Allah fedhee لمهتدون. la muhtaduuna jechuun nutiin kun qaceeloodha jechuudha. Yoo Allah fedhe qaceeloodha duuba. Allah yoo nuu fedhe
fedhinnaa isarratti deemnaa silaaf wayyuu fedhinnaa mashiyaa isarratti taati nuti duuba yoo Allah fedhe nuti immoo qaceeloodha numa qaceella takkitti tanaa rabbi addunyaa agartee afaanii baasee jedhaniiba numa qaceella homaa hammeenyi guddalleen hin jiru dubbummaan nu addaan baatu malee ja'aniiti hanqa kana rabbi afaanii baase ja'an jiranii inumaatu inu wayyaa'u ja'ani ammallee inshaallah itti ja'anga silaa numa qaceellalle jedhanii mashi'uma haaliqaa kanaallee walitti oofuu baatanii silaa sun beekamaadha mashi'allaati wal qabatuuni kanaafuu yoo Allah fedhe nuti ni qaceeloodha jedhan قال qaala إنه qaala ni je innahu yaquulu إنه يقول نبي موسى نجا إنه الله رب كيا يقول نجا إنها بقرة إنها بقرة يسير لون جاء جتشو يسير لون مجا لا لوني ذلول لا ذلول جتشو لا حراشي متي جتشو تنغرتي كيفمت جتشو كن هجي خنان جتشو لا أما إسان خرخنا دي ماجي لا ذلول جتشو لا قامان تنا جئت إفساجر إني سوان دي مني بخنافي ماجي إنها اسم بقرة اللون لا ذلول حراشي دامتي تصير الأرض تثير الأرض خدتشي غرا غغلچتو غرتي حراشي دچي غرا غغلچتو خانا غرتي تقوتو تانا متي الدجري سجنتي اسني همني جرا مال تاتمبو أكاسيتي دي مامي بفخانا سينا دا ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث تأورو أبافتو اللي مثلا أورو تاني أبافتو مت هجر حجرتو جيتشو خأباسو خان إنغرتي كيفم إسيسان اللي مت حراشي مودتشي غرا غلچو دان كيفم تي حراشي دا مت جيتشو زلول جيتشون كوني كيفم رايو فودا مسي بفخانا جيتشو حراشي دا متي تصير الأرض تدتشي غرا غلچتو متي مزللة بالعمل تنامتي ولا تسقي الحرث ملي تأورو اللي وبافتو متي سرت بشا ورابني أورورتين كورابن جيتشودا سلافو متورا فوني أدادا هم غايرو سننجير وانتيب تنامتي مسلمة مسلمة جيتشودا إسين سوني تن قليلة جيتشودا تنقابا فمتو تاتي مسلمة تا اي برا نقابا فمتو تاتي eebiin qabdu asxaa takka qabaatuun qabdu tanagaba famtuu taatee eebirra laashiyata fiha لا شية فيها isii keessatti immoo laaqan kan hin jirre jechuudha. Isii keessatti laaqan kan hin jirre akkana jechuun maal jechuudha? Tabifa xaliilaa ta jenne san gartanii isiisani jechuudha. Isiisani laaqan keessatti kan jirre bifti biraan jirtu daalattuma qulqullii tabifa xaliilaa daalatti jedhame sani jechuudha. Laaqan isii keessatti hin jirre jechuudha. قالوا Musallamaa jechuun ta'ee birraa qullaa taate jechuudha. Hojiirraa osoo hin ta'in ta'ee birraa qullaa taate. Hojichi dura himee jira. Laa zaluuluun arraashii miti. Tusiirra dachii gara galchituu miti. Walaa tasqila harsa ta'oorruu obaaftuu miti. Musallamatun jechuudha ta'ee birra naga baafamtuu taate. Rakkoo takkallee kan hin qabne. Laashiyata fiiha qalaaqinni takkalleen isii keessatti hin jirre jechuudha. Bifa isii keessatti daalattuma qulqullii jechuudha duuba. Tabifti biraa keessa hin jirre karaa burrinaa hasilaan deemtu jechuudha. Akkanaa miti jechuudha. Bifa kanaan akkatti ilaalaadhaa jeen. قالوا الآن Qaaluu jarri ni jaan al'aana ammaan tana جئت بالحق haqaan dhuftee jedhanii ni garan malee. Ammummaan tana waa haqaan dhufte jechuun ammuma dhugaa dubbatte jechuudha. Ammuma dhugaa dubbatte dubbii dhugaa ammuma baafte jedhanii saba jumaa naga jedhanii duraanuu dhuguma jira gaa inni. Aayaa
فذبحوها فذبحوها إسيسا دوبا نقرآني أما قال جلب تما نقرآني فتا وما كادوا يفعلون حال إسان دلقورة تنتهاتين جيتشو حال إسان وان اتي أجج من كان دلقوا تنتهاتين إسيسا قرآن جيتشو أما قالاني جيران دير كمانغا أما تقالاني جيران جيتشو أكنا تاتي دبين دبي أجايباتي ها وإذ قتلتم نفسا دبين أسلا سلان دبين كونيغا خندورا غرتي أجيجا خنراي ilmi adeeraa kun ajjeesee abbeera isaa kana wasiilaa isaa kana ajjeese bifa kanaan yaa'iin tun kaatee namni wal gatuudhaaf walirra sosso'eedu. Bakka tana warri gariigaa nabiyyii kanatti deebitanii nabiyyii kana gaafatuu qabdanii akkamitti du'ee nama kana eenyutu ajjeesee gara rabbii isaa kadhatee wahiidhaan dubbiin kun haa ifa nuu tahuu yaada jedhamuuni garri ajaja gartee qalmaa kun gara isaanitti deeffame jechuun maaliifi yooni fi wahyumaan nabiyyicha kun kajuu taate dhiibbaadhaan irratti godhe warra kun ifuma waan kana gurra'anii namicha du'e san humna irraa muranii dhaaniitu jira waan qalan kanarraayi dhawanii aalami namaa afooshan achitti baate hogguu duf godhan ol ka'ee dubbata jechuu inni kun. Hogguu kana nabiyyichi rakkoodhaan bir'atamurraa bahaa jechuudha. Dubbiin kanarraa ka'ee dubbiin suni bal'inaa wanni ka'eef kanaaf. Wayis qataltum وإذ mee قتلتم yaadadhaa hogguu ajjeeftan نفسا nafsan lubbuu takka hogguu ajjeeftan jechuudha. Dubbiin asirraa eega. Hogguu lubbuu takka ajjeeftan jechuudha. Akka waan guututti isaan ajjeesanii godhe. Maaliifi isuma gartee ilma adeeraa kan jennu saniitu isa abbeeraa isaa san ajjeese yaada jedhamu qabna gaayi. Hogguu isin ajjeeftan nafsan lubbuu takka hogguu ajjeeftan mee yaadadhaa faddaara'atun fiha. فادارأتم فيها Hogguu isii keessatti waliif falamtantu. Lubbuu san eenyu ajjeese? Namni kun ajjeefamee kanumatti hafuun innuman taane jechuudhaan hogguu walitti falamtan jechuudha duuba. Kun والله ammoo مخرج waliif falamanii dubbii walirra deddeebisan jechuudha. Dubbiin kun bahuu qaba akkatti dhiifamuu qabu yoo jabaate ni baafna malee abadan hin dhiifnu namuma keenya kana keessai namni kun nama kana ajjeese malee jechuudhaan dubbiin tun lafaa kaatee فادارأتم فيها isii keessatti akka walitti falamtan والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج Allah subhanahu wa ta'ala baasaa jechuun kun mul'isaadha jechuudha. Allah subhanahu wa ta'ala baasaadha jechuun kun mul'isaadha. Maa kuntum taktumun ما كنتم تكتمون waan isin kadhositan taatan mul'isaa jechuudha. Waan isin kadhositan taatan. Wanni dhokate jecha nama kanaati. San immoo mul'isaadha. Ifa godheeti mul'ise jechuudha Allah subhanahu wa ta'ala. Duuba maaltu jira? وقلنا Faqulnaa ni jenne duuba gaamma ni qalan duuba. Hogguu qalan faqulnaa ni jenne idribuuhu isa dhawaadha. اضربوه Isa dhawaa jechuun meeytaa kana baana. Meeytaa kana dhawaadha. Isa du'e kana dhawa. Bibacdiha ببعدها garii loon qalamee san gartanii. Garii loon qalamee saniin dhawaadha. Dhiiroo bakka tamiini dhawanii kan jiru garii arrabaa irraa muranii dhawanii kan jiru jechuunis jira. Haa ta'u ifaa bilisatti arrabaa wanti jedhamu kun ifan goone Khaalidni duuba akkasuma Muhammad illee hadiisa ni ibsine haruu arraba san tahinnaa kan biroo tahinnaa
taqalamte tanarraa humna takka fuudhaniituma namicha saniin jechuudha meeytaa saniin dhawan duuba. Meeytan ha'e duuba. Ha'ee bifa saniin eenyu si ajjeese maali rakkoon jirtu akkamitti rakkoon kun si mudate yaadni jedhamu ifaa bilisaan gandummaan haasofsiise gaara. Nabiyyicha keessa alatti hafee akkam bir'atamne rabbi subhaanahu wa ta'ala akkana godhee kazaalika. كذلك Kamaa ahyaynaahu jedhame. Akkuma isa kana فأحياه الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى نجراجس دوبا. كذلك أكم إذا جراجسني أكم الله إذا جراجس سنرتي يحيي الله الموتى. يحيي الله الموتى الله سبحانه وتعالى جراجس جيت ورد متفاو جراجس ورد متفاو أقسم جراجس قاسي أبو شنكو وسمى نبي إيسا في نموت بلا وسنتين كوني قندمان دلق جاني قندمان دلق كوني مو خالقات جيتشوام كانا أكا أقول الله جراجس أكا سمتي ورين دمي تفاو الله سبحانه وتعالى جراجسا ويريكم آياته ويريكم آياته ويريكم الله سبحانه وتعالى إسنجر سيساجا دوبا نموتك إساسا dhufee oguu san achi jiruun ja'a. Takkaa immoo warruma zamana qur'aanni bu'u kanaan keessatti jiru kana kitaaba godhee Allah subhanahu wa ta'ala isin garsiisaa aayaatihi. آياته Mallattoota dandeettii isaatii fi argamuu isarratti qaceelchituu isin garsiisa duuba. لعلكم تعقلون Akka isin waa aqaltanii waa beeytaniif jecha jechuudha. Akka isin waa aqaltanii waa beeytaniif jecha. Bifa kanaani kunoo rabbiin guyyuma qiyaamaa sanuu nama kaasuu akka danda'u namicha du'e ifumaaf ganda kanaan fala kana meeqatti godhaa jee humnuma takka ta duraanuu duute beeyladaa qalamte kanarraa jechuudha loon qalame kanarraa fuudhanii meeytan dhawa kaasee dubbisee jechuudha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu akka isin waan kana beeytaniif jecha isinii galuu qabdi waan tana bifa kanaatiin deemtanii qaceeluu qabdan malee waan biraa oofuun qabdanii. Summa qasat quluubukum. ثم قست قلوبكم Eeganaa onnoowwan keessan ni goggoyte duuba. Bar ammas gaa bakka takkan ta'anii bar. Ammas ka dubbiin tun dhumtee dandeettii haaliqa irratti wanni qaceelfaa bilisaan ilmoon namaa haatee haasoytee achi boodan jechuudha du'a sanitti deebi'ee isa kana awwaalan kan ammallee duuba deebi'anii summa qasat quluubukum eeganaa onnoowwan teessan ni goggoyte min من بعد ba'di dhaalika ذلك eeguma saniitii ni goggoyte duuba. Eeguma gartee aatoota Allah kan agartanii ifaa bilisaan hubattanii namichi du'e sun ka'ee dubbisee nama isa ajjeesellee nama biraatii miti yoomaan tuqinaadhaa gurbaa adeera fiyyaa kanaatu naga laafatee jedhee silaan dubbiin dhumte kana silaan wanni hafe waan jirtu jechuudha. Eeganaa onnoowwan keessan eeguma sanii ni goggoydee fahiya. فهي كالحجارة Fahiya onnoowwan teessan kal hijaarati akka dhagooleti duuba. Akka dhagooleti baniin Israa'el rakkoo guddaa qaba jechuudha. Isiin ammoo akka dhagooleti. Dhaguma وهو kanaa أشد fi قسوة isumaatu takka oo ashaddu qaswaa jenna. Bal وهو ashaddu أشد qaswa قسوة inumaahu irra jabduudha jechuudha. Ooyi manaa balii goone lakki inumaahu irra jabduudha. Onnoowwan keessan kuni qaswatan gama goggoginatti irra jabduudha jechuudha. Fayya kan hijaara fayya mislu hijaara jechuudha. Ismiyyaa waan ta'eef isa san irratti haxxafame oohu ashaddu takkaa oohi ashaddu takkaa isiin irra jabduudha. Qaswatan gama goggoginatti irra jabdu dhagumarraa
dhagaatu isinirra wayyaadha jaaniba. Dhagaa zaahiraa kanaatu hogguu duraa dhagaa fakkeesseti achi boodan dhaguma sanurraa onnoowwan teessan tanaatu irra goggogduudha duuba jedheeti rabbi subhaanahu wa ta'ala lafa kaa'eef. Akkamitti jennaan mee dhagarra وإن من akkamitti goggogina الحجارة qabdi jennaan dhagarra mee akkamitti goggogina qabdi jennaan wa inna min alxijaarati dhagoolirraa ni jira. لما يتفجر Lama lama yatafajjaru lama yatafajjaru lama dhagaa jira jechuudha. Yatafajjaru minhu al-anhaaru halaggeen isarraa burqituu jira jechuudha dhagaa kana. Dhagaa kana bar halaggeen isarraa burqituu jira jechuudha. Maaliif kan maddi isarraa yaa'u jira bara. Kanaa jira. Wa inna minhaa وإن منها وإن منها ammallee dhagoolirraa ni jira. لما يشقق Lama yashaqqaqu duuba hababbaqaquu jira jechuudha. Hababbaqaquu jira. Hababbaqaquu jira dhagarra. فيخرج Fayakhruju habahuu jira minhu al-maa منه الماء ha bishaan isarraa bahuu jira jechuudha dhagaan kun. Akkatti dhagaan isinirra wayyaa jechuudha. Ha bishaan isarraa bahee baqaqee dhagaan gartee bishaan keessa yaa'u jira. Gama biraatiin ammoo ha bishaan laggeen adda addaa isarraa burquu jira. Wa inna minhaa وإن منها ammas ni jira jechuun dhagoolee kanarraa ni jira. لما يحبط Lama alladhi jechuudha dhagaatu jira. Laamni tawkiidiyyaadha. Dhagaatu jira. Yahbitu hagadi bu'u jechuudha duuba. Hagadi konkolaatee gadi bu'u jechuudha gaararraa. Gaaruma kana fiixa gaaraa ka jiru hagadi gartanii ammaan tana bu'u jira gadi konkolaatu jira jechuudha isarraa gangalatu achirraa gangalatu jira min khashiyatillah من خشية الله sodaa Allah irraa sodaa Allah irraa hagadi gangalatee gadi bu'u jira jechuudha ka duraan fiixa gaaraa ta'a ka namni tokko wanni takka illee ittiin bu'u akkanuma ifumaa ka'ee wanni kun ilmaa boorumattuu fakkaata jee achirraa gangalatee gadi bu'u jira. Kanaafuu kun babbaqaqee bishaan keessaa bahu jira. Kun ammoo halaggeen adda addaa irraa infitaaha ta'ee irraa gartanii burquu jira. Kanaafuu inumaa onnoowwan gama gogoginaatii dhaguma sanirraa'u jabduudha wanni nuti jennuuf dhagaan bifa kanarratti daandii sadeen kanarratti bifa kanaatiin karraa argamuu jira jechuudha faayidaleen adda addaa. Wamallahu وما الله بغافل maal jeega لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جل سورة الحجر قصة الدمي تقرد وسنتي قرآن مخانا بوف على جبل غار الرت وصبوفني المنامتي الرت بوسو باني غار الرت وصبوفني لرأيته أتيا محمد ونقرتا خاشعا ربي خنا صداته برتي ربي خنا خلاف غار متصدعا من خشية الله دوبا إنه خوني بقاقا حالتين صدا الله تبجتشاجا أكا خنا جبين وما الله والله وانتاني بغافل دقتا وانتاني أما تعملون واني سندل إدن دقتا وانتاني جرتي ودابتن دابني إسرائيل يهودا معلومة تاتا سمالوما غرق قلي قوني قزمة تكالي حالوما تقررتي سرويتنين ديمتني مال ركون جرو جئتي الله سبحانه وتعالى إسان لولا جرجت تعديد كيس جرا لولا أفتطمعون سايسن خجلتني جاء أن يؤمنوا لكم يا إسني جج أمنوا خجلتني جاء أفتطمعون سايسن خجلتني
ayyuminu lakum isinii jecha amanuudha qajeeltanii. Baniin Israa'el kana baana. Baniin Israa'el kun nu baane. Ummata keenya kana baane asaabota Nabi Muhammadii fi asaabota isaa baane. Sa isin qajeeltanii sifaama inkaaraa jenna hin kajeelin akka waan jedhamu. Hin kajeelin waan akkanaa kana isinitti manaa beeka waan isaan ta'anii sa isin qajeeltanii Nabi Muhammadii fi asaabota baane kitaaba isaan godhe sa isin qajeeltanii ayyuminuu lakum isinii jecha amanuudha qajeeltanii. Jarattiin nama amanuu miti. Takkaa'u isiniif jecha owwaatuudha qajeeltanii. Jarattiin kun marhabbaa isinii jedhanii amantaa tanarratti as deebi'anii butamuu kana isin owwaatuu kana ni qajeeltanii. Hin kajeelinaa jechuudha. Manni ummataa miti. وقد كان فريق دغمت يجود حالتي فريق منهم غرين إسان الراته دغمت حالتي يجود اسم جمع لا واحد له من لفظي جاجر فريق جمع إسان الراته دغمت حالتي يجود مال يسمعون كلام الله يسمعون خلقا كلام الله كلام الله خلقا كلام الله خمبانا تورابا كلام الله خطاغان دغمت حالتاني تيجي توراكا كلمة الله استجدت جرا كلام الله كجدت جرا دغمت يجورا كلام الله خطاغان حال متاني تيجي ثم يحرفونه ايغنا اسخانا خغرغل چندو ايغنا خيسخانا garagalchan kalaama khaliqaa garagalchan jecha jedhamullee jechallee ni jijjiiran jechuudha. Bakka silaan halal jettu haraamfaa barreessa. Bakka ibahaa jettu akkana barreessa. Bakka sifa rasuula lakkii akkana jedhanii barreessa. Bakka huduuda immoo shari'aan isaanirra keessa gurguddaa irratti akkuma hadiisa keessa rasuulli jirutti namoota gurguddaa irraa uffisaniiti namoota darree irratti sosso'anii wanti akkanaa jira jechuudha. من بعد ما عقلوه Kuni maal jechuudha? Walamu salafun harrafu kalaama Allah jira. Salafa badaa jira. Salafa jala deemti. Kana rakkoodha. Salafa kaja warreen salafoota isaanii uummanni dabre kun uummata rakkoo qabu jechuudha. Kanaafu walamu salafun harrafu kalaama Allah wayyaruu sharaa'iyahu jedhu. Fahum muqtaduuna bi muttabi'uuna sabiilahum jedhu. Kanaafu من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه ويغنى إساسان غرقل جنين جيتو جرتينكم من بعد ما عقلوه إيقوم إساسان بيخاني با إيقوم إساسان بيخاني والله لنيتي ميتي با إيقوم بيخاني كلام خالقا خانا بيخاني غرقل جنين نخجيتاني ومتكنان كجيرين آتي نمي أمان جيرو جرا خنرا ومن لكو قباني ها وهم يعلمون على سانو بيخاني جيتولا بدي ما عقلوا يقوم جي بودا وهم يعلمون توكيدا على سانو بيخان وانتم ما نتهو الجنة خانا خلام خالقا خانا جيجيري غرقل چيني جيچون ما بيخان جرتين كندو امانتانا كيسان جيتو سيلان كتا سرتي جيجيرنا كتا سرتي جال ديما قاما خنجيتو خانا فالله إساتي ديما جرا حال بيخاني جيتو جرتين وإذا لقوا الذين آمنوا warreen amane duuba hogguuni fi qunnaman jechuudha. Warreen amane hogguu qunnaman. Eenyu baana? Munaafittoota baana. Munaafittoonni warreen gubbaan silaa nama rabbii kun hogguu qunnaman warreen amanii hogguu qunnaman qaaluu ni jedhan amanne jedhan nutis amanne isinuma wajjiin jirra isinuma wajjiin salaataa jirra soomanaa jirra hojiin bifa kanaa
akkasumatti jechuudha haala gaariitti wajji deemaa jirra numa quba qabdan fakkaatti jedhaniini amannee jedhan. وإذا خلا بعضهم إذا خلا بعضهم وإذا خلا بعضهم قرين ثاني هبو دتش عنجت هبو دتش هبو ديبئ إلى بعض إلى بعض قرا قريت قرين ثاني هبو ديبئ جتشو خلام كن سلام خب أولين بود أسنيسا هاتو أرف همو هبو ديبئ قرين ثاني قرا قريت هبو ديبئ قالوا warreen gurguddaatu jira gaa warreen gurguddaa qaba rasuula kanatti hedduu asitti aannetu jira duuba haaya kun ammoo warri gartee gari gari sossodaataniituma bifa kanaan gartanii ammaan tana yeroo garii dhufaniituma bifa kanaan amannee jedhanii ummata asaabotaa kanaan jechuudha bifa kanaatiin sagalee kennanii jira jechuudha. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قرين ثاني قرا قريت تبو ديبي ورقون خجمنا أصل في أمن جوخانها في خدر خام أمن جن خام خو كاسيتي غندا تاو جرجت جودا ببونون كنجت جودا قالوا نجان أتحدثونهم أتحدثونهم بر منافق نقوني منافقتوتا يهودتي خيس بس منافقتوتا يهودتي خنافو مالتو جراري أتحدثونهم سيسانتين أوديتتني منافقتوتا يهودا خنا جرو أتحدثونهم سيسانتين أوديتتني بما فتح الله عليكم وان الله سنرتي فردي قد وان الله سنرتي بانجيجون وان الله سنرتي بانجيجون waan Allah isin irratti firdii godhe jechuudha akkaawa. Waan Allah isin irratti firdii godhe jalatti odeessitanii jira. Inni tokko isa kana. Maaliif egaa Yahudaa tanaatu gubbaa tanaan amanee munaafiqa ta'e. Warreen gartee amma silaa Nabi Muhammadii fi asaabota bira dhufee jiru kana gartee kaa'amane kanaani isin isaaniitiin odeessitanii waan Allah isin irratti firdii godhe azaabarraa gartee bakka sanitti odeessitanii jedhan duuba. Gama biraatiin hoo atuhaddisuunhum isaaniitiin odeessitanii bimaa fataha Allahu alaykum rabbi fatii siyaa godhu akka jaamasan waan Allah isin irratti bane gartee tooraa keessatti sifa Nabi Muhammad kitaabni qabu san wayigaa mirqaantanii obbuu jettan waan san tuquun dhabdanii kitaabni keenya ni dubbataa jettanii wayitti himtanii. Yaa isin ummatuma fitinaati. waan sawwitu xanii jedhanii takkaa'u abbootiin keessan ammaan duratti qixaaxa adda addaa kan qixaaxame kana wayi gartee azaaba rabbi nurratti murteesse kana waan nurratti addunyaa keessatti argames wayitti odeessitanii jennu. Haya. liyuhaajuukum akka jarattiin isinitti falmaniif jecha به عند ربكم به إسا سنين أكا إسنتي فالمانيف جيتشا عند ربكم ربي خيسانين براتي إسا سنين أكا إسنتي فالمانيف جيتشا إسا سنين ربي خيسانين براتي أكا إسنتي فالمانيف جيتشا بودا دبي سن قبطانيتي جراتين فيانا قالوا ستمالي سفانا بمحمد الله كتابه خيسة أكا أتبوفتي Rabbi nutti himaniitu jiranii atis ni beekta gaa'e wantoonni barreeffamee jira jedhanii bakka san tuqan. Takkaa immoo azaabuma isaanitti murteeffame kanaahu isin warra kanaati isa warra لا ما ادري أفلا تعقلون أفلا تعقلون سائسين دوبا إن بيتني عقل من قبدني بوجرا عقل من قبدني
maaluma ta'uu keessa waan dararaan isin irratti dhufus hin beeyta. Husus jettanii maal gootanii itti odeessitan itti odeessuu dhabdanii barisiifama. Saba matakkallee hin beeytanii jedhanii duuba. Akkasani haa. نفس مرة ثانية.